نجامتي مجانكون نانجلا نجامتي دي ما كدر رتي نجامتي يعني وان نجاب سنة كيسجرا وانا نجانا نرجين كابا كدر كاليس أورمو جتشا لبرار كيفامي بسا الدنيا جت مالي بسا الدنيا يرجع جيسني بودا نياتانوس كالاني نياتانوس وان غولن نيرو توبا كيساتي دوان كباجا كبان فيار دوان كباجا كبا غارو بسان دوان ساس كباجا دبي كدر مرتو مو جرادو مانو تجرو ديتاني كوفيساني إردي ماني لا بيتابساني muda dabna lafarra harkisani ilmaan oromoo keessattuu harargee jedheen dubbadhe dheengadde jechuudha gaafa afaan na dachaasuudha afaan na maksu nama kuma meeqaan natti yaatan jechuudha harargee kaleessa namaafuu ni taatu harargee kaleessa oromummaa irratti waa hedduu taatani ilma keessa kadir jabeeffadha jenna kadiriin gadi galchedha jettan ammas irra deebi'een jedhaan harargeen gaafa sanas gaafa kadir mana yaalaa galu harargee kadiriin jabeessaa jenna maallaan jettan kadiriin gallatti galcheedhaan jettan yoo ati jabeessite namni biraa jabeessa ammas nan jedha kadir martuu waan tokko taanaan dhageessanii wallaahi billaahi nan jedha gadi beensini hin jedhaan nammoo viidiyoo hojjedhe mul'adhe jechuudha jalqaba harargeedha kan ajjeesee jedheen dubbadha jechuudha akkasitan sitti hima bakka biraatu deemtee jabeessaa jirta ani ko isini nanda adde bari sin tikesini isini gale harargen kaleessa oromummaa bu'aa hedduu ta'e harargen kaleessa akkas godhe ilma saamaa callisi yoo harargen ol qabee gandi biraa ol qaba jennaan kadiriin harargeetti galcheedhaan jettan kadir harargee findala harargee daladhe malee harargee findalanne oromoo hundaa daladhe an kadir harargee miti jimmaa miti arsii miti an oromoodha ufin jedheen ana mubaaraktu jedhe malee jechuudha jecha amma boleettiin keenya jette kana dubbannaan مبارك كادريني harargeetti galcheedhaan jettan waan hunda kadhu seetan torbeen geenye gastiinuma kana irratti jechuudha nan jedha harargeen oromoon bakka biraa waa taanaan mana gurgurtan lubbuu baaftan waa meeqa gootan maa kadir maal isin miidhe gaaffii nuus irraa qabaayyuu akka harargeetti maal mucaan kun maa inni oromoo miti moo waan balleesse wayii citii wayii waan beektan qabdumo inuma naa hima akka harargeetti gaaffii kadir waa taanaan gaaffii jalaa dhukkubbii mataa jedhan harargeedhaaf warabbal kaabaa jechuudha dhukkubbii mataa keessaniiti amma mubaarak musammaa waadaadha kun immoo an haadha kooti achi kadir martuu ijan haadha koo laaluun laalaan hay afaan nama kistanii addeebitanii gandatti galchi jettan meera isin akka gandaatti maal gootan irra dubbadhaa harargeen jedhe badaan harargeen yaachisu harargeen kanaa godhuun jenne gaafas warri afaan nama kisitan hadha eessa jirture ammas irraa dubbatamteet callifamti malee wanni kadirii godhamaa jirtu hin jirtu bitadhean adubbannu mubaarak hunda keessanuu nagaa isiniin jedheera jalqaba salaam alaykum jalqaba kadiireen obboleessi rabbiin waa fayyisu amma mubaarak waan tarte irratti haasa'uun bu'aan qabu namni dhukkubsate kun illee nama guddaa nama hayyuu oromoodha katarte diqqoodha kaafti guddoodha jalqaba fayyaasaa rabbi guutuusaa rabbiin waa deebisu amma wanna kana irratti wanti dalaguu qabdu mubaarak koree jaaraa nama guddaa raayyaa abbaa mancaafaa fida nama dunyaa irra guuram dunyaa irra guurame dunyaa oromoo kadiiri martuun kenna namni tokkichuuf duba deebi manni illee bitamaaf jalqaba garuu umraa rabbi akka umraa akka tuubatu agoonu umraa geessinu warri diqqoma si hooyyate umraa dhaqee achiran gara biyyaa akka galu waa godhamu irratti haa dalagamu waan taree irratti haasa'uun bu'aan qabu amma gara fayyaa isaatti deemu akkaataa isa gaditti dhaaban akkaataa isa bareechisan ijoofiitii na argu guyyaa tokko manni bitamaaf kadiiri amma isin waan diqqoosita namni bakka jiru gubatee jira biyya keessaa asitti biyya jiru mara kadiiri akka nu diqqeessinee daadhu kanaa miti kadiiri nama guddaadha nu qaamaanis beekna waan hedduus waliin dabarsineerra biyyatti shaashimannee irratti isaafis jennee waan hedduu taaneerra katare tareera amma waan jiru irratti
hojjetamu akka nama guddaatitti eega jalqabdee koree hojjedhu nama guddaa irratti waan isa gadi dhaabaa hojjedha waan oromoon illee irraa gammada waan namni biraallee irraa gammada waan inni illee gammadee oduu illee du kanaaf waan tare irra dhiisaati akkamitti hojjetamu irratti dubbanne irra bareedna fakkaata balleessa dhiifama galata mulfat dubbadha dabalee nama kennina dubbadhaati dabalee nama kenna saatiin artistoonni beellamames namoonni waaman beellamames gahaa jira shoo Jamaal baga dhufte Jamaal amma deemteentina naa fidda Doktor Obsaa naa fidda abbaa urjii illee naa fidda adaraan nuti uffatinaa mucaan obboleessa keenya eeyyee nu haamilee hin qabnu irraa dubbachuu garuu haga obboleessummaa haga ija keenya waan argine irraa dubbataa jirra malee haamilee ittiin kadiriin gargaarsifnus yoogii gastii irratti nama 1,200 finnee asirratti kadiriin gargaaraa jennaan doolaara 100 riyaala 100 haa jedhamuuf mitinu kadar akka oromootti akka nurraa qaba akka sabaatti gadi yaanee biyya keessaa lakkibbo wallaahi mucaan tokko ganamaan na boochise ijoollee arsiiti adaraanaa bilbili jedhee kaardiin nabe yookaan guuttadheessi bilbila keenaa argennaan bilbileeti rabbii jedhee akkaataa ani itti kadir martuuti kalee tokko kenna akkuma keeti naa himnaan jedhe warabbal kaabaa bilbila isaa asirratti siin himuu danda'a geessanii na boochise namni kadiriin hin deeggarre hin jiru garuu ayyoonni siin jettanu sila galamaa meerree adufan nuunni nu barbaannu nurkaa fuudhanii waan kana geessanii nurkaa fuudhanii nu dura bu'anii nu haa geggeessanu dhimmi kadir dhimma gastii korattaa saamuu miti jara keenya geessanii abbaan barbaade irraa dubbatu Jamaal Doktor Obsaa nu dhiyeessuu dandeessaa waldaa itti gaafatamaa waldaa Maccaaf Tuulamaa kanaan dura waa'ee wallooti walitti dhufnee turre bilbila jalaanan qaba dubbadhu mi'ati. Salaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jara keenya ooma gaarii jirtanii jala rabbiis ni haa qabu. Sinumaan dhageeffachaa ture bu'aara kaleellee gizeetti jirtan haalumaan naaf hin jaawuti malee anillee seenee tumaan dubbachuu ka'e. Yoo sagantaan qabamee guyyaa yeroo akkanaatti haa wal garuu jeen Doktor Obsaa inni bilbilannuma dhufa. Bilbilaan sagaleen dhiyeessituu baate bilbilaan irra bu'ee ture. Yeroo inni barbaachisetti gaarii bilbilee yaamuudhaaf rakkoon qabu ammoo ummatti kan barbaachisu ni gargaara namumaan. Horee hundeessee yooniif irratti hojjete akkaawuntii illee takka gaddaabee irratti dalagame waan bareeda jechuun yaada kaasuu barbaade ittiin deebi'amee daqiiqaa xiqqoo boodanaa obsa. Okay, Jamaal, anis waan si gaafachuu fedha akka deebitu abdiin qaba. Salaamu alaikum warri gubbaa warri galaa hundi keessan. Please ilaal. Bo'uudhaa mitiitti quba ol qabuudhaa mitiitti hundi keessan yeroo takka koppiliingi ta'uudhaa mana kana yoo xiqqaate koppiliingi 10,000 galcha. Nama 900 asirritanii mi? Dhimma Kadir martuu haasoo hin gannee mana mubaarak jiraannee koppiliingii nama 1,000 gootanii namni 900 taa'uuni qaaniidha. Hundi keessan koppiliingii yoo xiqqaate 20,000 godha. Nama hedduu walii qaba. Amma haasoon dheeraa fi wanni dilas mareef dira ni jira natti hin fakkaatu. Karaa gabaabaan tokko Jamaal haas deebu isaan gaafadha nama akka isaa haanaan barbaada. Warra akka isaa warra akka Fadiiloo warra akka Abdii Badis kajaansan. Jarana warri Kadir martuu qaamaan beeytanii fi warri Kadir martuutti dhiyaatan warri Kadir martuu wajjin jirtan hanga ammaatti gabbaatanii dubbachuu maaliif dhabdan? Hanga ammaa maaliif calliftan? Haasawa takkaa'u akkaatuma koreen itti ijaaramtu akkaatuma Kadir itti gargaaramu akkuma sabnummaan kun rakkoo Kadir dhaga'u kana namoonnummaan tokko tokkotti bilbilanii suuraa kaafatanii Feesbuukaa fi TikTok irra maxxansu suuraan kaa'ate qaamni isa dhiyaatu tokko guddina gurbaa kanaatiin ulfina gurbaa kanaatiin kabaja gurbaa kanaatiin rakkoo gurbaa kana qunname saba isaatti nama himuu akka midhamu gaafiin guddaan nuti qabnu tokko kana amma gama fuulduraatti hoo saayiboonni takka hiriyaan Kadir martuuttis haa ta'u faawundeeshiniis haa ta'u koree jaarmee abbaa fedhee haa ta'u wanni tokko wanni ifaa bilisaan jaaramee seeraa heera qabaatee qunnamtii Kadirii fi saba kana gidduutti ta'uu hin danda'u. Jamaal yoo as deebitee dhaga'uu jiraatte dhiifama gabee kee deebiitiin si gaafa ta'u duraa hiriyoota Kadir martuu saayiboota. Okay. Karena nak urut badan. Jamaal wannan sira barbaadu wannan dubbachuu keerraa barbaadu Doktor Obsaa nuuf hiduu dandeessaadhaan gabaamu Jamaal wannan sira barbaadu Doktor Obsaadhaan waggaa Maccaan Tuulamaa. Yoomi barbaaddeemu Doktor Obsaa arrabaan teeti moo
kaleessa itti dhaammadheen ture eegil Kanaadaa irratti bilbilee ture Mubaarakii quba wal qabnaa waatsaappiidhaan jedhanii bilbilli isaanii na duraa baddee bilbila isaanii naa kenna Dr. Obsaanii gochuu ni danda'u amanamaadha hanquban qabaanii waldaa macaaftuu lamaa irratti itti gaafatamaan isaanii kaashaappii waldaa macaaftuu lamaa zeelii waldaa macaaftuu lamaa isaantu Afrikaa qaba. Waldaan sun waldaa akka Oromootti gad dhaabatte isaanillee dhalootaanis immoo ijoollee Harargeeti deebisee immoo akka Oromootti ummata ijaaranii Afrikaa qabu. Maaliifan barbaade uummanni goofandimii akka isaan ummata biyya biraatii illee bananii jekeenya duratti goofandimicha ergaa fuunee feemasni gara feesbuukii jiru guutuu sheeroof jalatti godhee goofandimiin maallaqa mul'ataadha waan ta'eef Jamaal yoo dhaqee $500 achirra kaa'e Jamaal Yusuf $500 jedhee gatii nutti mul'atu jennaan mullee ija keenyaan arguu feene diinnillee Kadir Martuu kaleessa ijoollee jaalladhu mooditara Habashaa mooditara ofirraa qaburraa kaaseen bilookii godhe kaleessa dhimma Kadir irratti jechuudha. Kadiriin diinnillee ni beeka firillee ni beeka jechuudha. Akkuma sana firillee argaa gammadu diinnillee arifatu goofandimii wannan barbaadeef diinni Kadir Martuutis firii Kadir Martuutis achirratti ilaalee akka inni gubatu barbaadeetani kanaafan Dr. Obsaa barbaade akka isaan goofandimii nu banan dhufanii uummata irratti akka isaan dubbatan nu barbaada. Amma barbaadde? Yoo isaanii mijate amma dhufanii akkaawuntiin isaantu bane goofandimii yoo jedhame kirkiriin leen godhattu sii galee bansiisuun an danda'aman Jamaal banii ganama irraa sa'a takka amma ittiin dawwalee sin deebi'a koo yoo bilbila kaase. Yoo hirriibaa ka'ee jiraate amman dawwalaa argamu. Akkasi kana laallan barbaade. Sinimmoo koppiliin kishee godhaa ijoollee. Dubbadhaa warri kaan. Warri as gala jirtan koppiliin keessan kaasina. Buufii akkam ashangullitii minamni waan takka leelisa. Hundi keessan bakka takka ashar. Hundi keessan koppiliin gida wanti sun godhuu qabdan. Namu waan dandeenyu goona waan ta'eef. Guys, Jamaalis Obsaa amma Mubaarak jedhee haa dubbisu. Obsaan akkuma Mubaarakaas waldaa macaaftuu lama akkasuma nama Harargee nama Oromoo nama jabaa Oromoon guutuun beekuuf nama namni hundi amanu waan ta'eef dhimma kana dhufee mari'atee waan jiru himee karaa qabsiisuun akka itti danda'amu dubbachuu gatii danda'uuf barbaadama. Guys, hundi keessan warra as gala jirtan koppiliingiin guyyaa geemaatii olitti godhamu qaba baay'inni namaa akkasitti dabaluu qaba. Itti fufaa hundi keessan warra as gala jirtan. Wanni nuti goonu hin jiru faayidaan nuti buufnu hin jiru. Amma qarshirraas hin jirru mariirraas hin jirru mariirra jirra mariin nama hedduu barbaada. Sagaleen kun dhaga'amuu qaba. Namni hedduun irratti hirmaachuu qaba. Kana haguun ammoo koppiliingiin keessa yoo jabaate qofa. Guys, nama 900 kaas girtan harka keessan koppiliing gubbaa fuudhina. Jabaadha. Abdurrazaaq kagettu dubbachuu barbaadde na fakkaata mutee qabatti. Jabaadha. Kami Rabbi khairii haa godhu yaa wayi. Ani wanni dubbachuu dhugaa Namni dubbachuu barbaadan dubbadha. akka Kadir Martuu kanatti itti boohes nama boohe hin qabu. Turkii kooti muka saafina jala keenya. Dhugaa dhugaa hundi keenya Abdurrazaaqatti wafi. yoo uummanni Oromoo yoo dhugumaan nagaamu Sagaleen keenya cidhaa itti fakkaata ta'ee neetworkii yoo ta'e naa galuu dide. dhagaa Sagaleen keenya sirrii miti. Mubaarak Abdurrazaaq neetworkii sirreeffadhu sin deebisaa. Sin deebisaa neetworkii sirreeffadhu. Bakka biraatti sagalee warri bantanii gastii argattan please. Ayyee koppiliinki sheriidhaan nu gargaarame maantan. Koppiliingiin deemaa jira maashaallah. Jamaal ol deebise mubee atillee godhan deesse viidiyoon was bahi. Jamaal Yusuf deebee jira deebisee koppiliingiin isaan jiru manni keenya maashaallah. Kuma jaha gallee jira teenkii galatooma. Itti fufaa ammallee. Itti jabaadha ammas. Itti jabaadha. Jamaal harku jira na fakkaata. Jamaal lakkoofsa takka warri muteetara. Ol fa. Jamaaliin ol galchaa.
namoota beektan yaada bilchaataa nuu kennan. Motiilee Mubaarak rafaa jirtan fakkaata. Jamaal biyyoota jala jiran lakkoofsa barreeffatan namoota jajjabaa waan kanarraa dubbachuu danda'u jettan waan hedduun beeku waan ta'eef nutti maati ol galchina. Namoota beektan nu galchinaan jedha. Mubi atumaan gasti seen. Okay. Argaan jiran na fakkaata. Baranso. Assalamu alaikum jolele. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mube. Assalamu warahmatullahi. Kamala. Alhamdulillah. Warri akka asli fi Mansur Ibsafa warri famous ta'an hundi dhufuu qabarre maal fi dubbiin dubbite wanni miti waan nuti waan nuuf jabduu waan taate fi namni famous hundi dhufuu qaba sheer godhaa fi daawwatu dandeessa. Inshallah. Yaa namni jala jiru namni nama jala qabu hundi dhufuu qaba jechuun mana kana dhufuu qaba akkasitti nama toppi nutillee namni ni jira miti namni jala jira. Ture uummata kana yaadee hawaasa kana yaadaan ni qaba. Dhibeen isaa guddaan uummatuma jaalatu kana keessa haala jiraachuun Khadiiritti dhibee takka. Rakkoo fedhalle silaa ta'e Khadiir hawaasa san keessa deebi'ee nagayaan uummata san keessa qubatee jiraannaan fayyaan isaa guutuun ni deebitii fi akkaataa immoo kana godhuu danda'an irratti namni kun kaampeenii kallattii kamiinuu gara miidiyaatiinis lafarrattis gara jirru hundatti namuu waan hin deenyuun bira dhaabbannee gargaarsa san guurree fi waan yaala fayyaatiis haa ta'u akkaataa isa immoo biyyatti qubsiisuun itti danda'amu irratti hojjechuu qabna yaadumayyuu kaasuu fi itti dooktar Obsaa immoo booda itti deebisee illee bilbilaa fi yoo inni immoo inni nuu bilbila sagalee waan hin kaa'ee fi jiru dhimma kanaatii fi Mubaariffaan si barbaadan jee sagalee kaa'ee fi tarii yoo si dawwaluu danda'a naafillee deebisee dawwaluu danda'a amma ganamaa yoo hojii jira ta'a yoo haasa'atan namni yoo boqonnaarra jiraatu ta'e zawwan namni rafu akkasii booda waan jiru gaabdeetii anuusumaa fi himamuu yoo dawwalee inni yaaranii jiraannan jechuudha. Waan bareeda. Egaa amma daqiiqaa 30 ta'a. Artistoonnis ni dhufu jedheen abdii qaba kaleessa waamicha gooneerraa Khadijaatti simneerraa nama hedduutti simneerraa. Artistoonni alfanu dhagahaa wal dhageessisaa daqiiqaa 30 tureen mana banaa hundi namaatu dhufee dhageessanii hundi namaatu dhufee intinaanna Ustaaz Raayyaa Abbaa Machaa warreettanii waan akkasii waan nama dhuunfaatti akka intinaa jedhanii beekanu garuu immoo amma irraa ba'een Ustaaz Raayyaa Abbaa Machaattis bilbiluu yaalaa. Yoo ta'e illee Ustaaz Raayyaa Abbaa Machaa akka isaan akkaawuntii Kadirii baname nu maxxansan gochuu ni dandeenya. Facebook isaanii irratti ammas goofandimii yeroo baname goofandimii of jalatti akka sheer godhanii irratti barreessanii gadhiisan gochuu ni dandeenya. Kunumtuu waa guddaadha foloorii guddaa qabu. Ustaaz Ahmadiin Jabalillee Ustaazonni biyya keessa rakkoo qabu. Waan goofandimiin baname nama waan wanni isin beekuu qabdanu goofandimii gooliin isaa $300,000 fa barbaanne 500 irratti qabachuu dandeenya. Kadir jechuun Oromoo jechuudha. Kadir jechuun Oromiyaa jechuudha. Sini galee goolii irra kaa'annee irratti olii galee irra kaa'annee Oromoon nun saalfachiisu ni guuta goolii sanas geessanii $1,200 siin jedhan jiru $500 fa'aa irra kaa'annaa barbaanne yoo barbaanne 300 fa'aa irratti olii galee irra kaa'annee bananna eeyyamaa mootummaa Ameerikaati sana booda gadhiifama achirratti namni waan qabu jechuudha biyya faranjii keessa jiru $50 ta'u 100,000 ta'u amma barbaade haga jaalala Kadirii qabu irra kaa'ee mul'ataan barbaadiyan arguu qaba. Diinni Kadiris firri Kadiris arguu qaba. Goofandimiin yeroo maallaqni irra kaa'antu akka inni itti dabalaa deemu. Iyyini akka geema beellamaatti jechuudha gara Feesbuukiitti deebinee hundi keenya sheer goonee goofandimicha.
linkii isaa finnee tiktookii jala keenye Oromoo jabaadhaa jennee iyyuun achirratti la. Goofandimii banamee gadhiifamnaan naman karakkarsiisu eenyuun karakkarsiisu warra biyya alaatiif jechuudha. Jarmanii ni jirus, Awustiraaliyaa, Kaanaadaa ni jirus, zeelii, cinqii, jaankaa wanti jedhamu hin jiru. Goofandimii irratti dhaqee waan danda'e kaagatii ta'ee fi iyyinee guchisiifna maallaqicha. Oromoon diyaaspooraan biyya alaa keessa jiru na amanaa doolaara 200 kadirii yoo baase 500 dhiisaa 1000 dhiisaa. Doolaara goolii 500 cufuu ni dandeenya. Na amanaa. Nama 250 ol qabna biyya faranjii keessa. Doolaara 200 yoo kenne doolaara 500 goolii rukutuun. Kana jechuun maaliif barbaanna? Kana qofaa miti nu barbaanna. Ganaa hooggantoota Oromoo hooggantoota biyya keessaa hoogganaa jiran ilmaan Oromooti. Hadha Finfinneen kan darmartuudhaaf yookiin immoo lafti Finfinnee yookiin manni Finfinnee keessaa kan darmartuudhaaf yoo itti xiqqaate malee dhageessanii yoo itti xiqqaate malee ittiin guddattu. Jaras waan gaafannu qabna malee lafti nu binnu hin jiru. Lafee itti cabse mucaan lafti Oromiyaa keessaa kan Oromooti. Kan darmartuu irratti naa mirkanaa'ana. Kana tokkotti jechuudha. Ganaa warra mootummaatiin waa wal gaafannu qabna. Waan iyyuu nu qabna. Isa kana lafa qabachiifne kaanaadhaan malee har'a dhufnaan Dr. Obsaan warra Ameerikaa jirtan nuuf fiddanii jennaan lafa qabattee dubbiin. Manas mootummaarraa barbaanna. Mootummaan naannoo Oromiyaa obbo Shimallis kantiibaan magaalaa Finfinnee Adaanech Abeebeeti bulchiinsi olaanaan muummichi ministeeraa Itoophiyaa ilma Oromoo Dr. Abiy Ahmad jaallachuun mirga kee jibbuun mirga kee ana siyaasatti geessitee nan laaqin akka ilmaan Oromootti hangaaffii qaba. Mataa kootiifis ofiifis deebii dhabee keessi koos deebii dhabee mataan koos deebii dhabe deebii kana jararra barbaada jechuudha. Deebiin kun maali? Kan darmartuu akka addaatti akka nuus himatamu akka addaatti akka wanni godhamuufii qaba. Bas kana torii ilaalla kamni keenya jiru. Akkasii kanaafi koppiliinkii gochuun isinaa walakkaa isaatiitu afti walakkaa isaatii sanarratti deebi'een banaa amma warra walgaltan dubbadhaati yaada gannuu jabeessa. Inshaallah goofandimiin nu banama jedhee abdii qaba. Goofandimiin Maqaa bee si'ee hin arakoon qabu baadiyoo deebitees. Aye.